Lolli dhiyeenya kana ijoollee Suudii keessa jiraatanii fi karaa gaara Suudiitiif akkasuma Yemen jidduutti deemaadhaa ture guyyaa har'aan tana magaalaa Riyaad kan jiranii fi akkasumas magaalaa Jiddaa kanneen jiraatan jidduutti du'aa godhamuun dhumateetu jira. Wala kana irratti ulamaa'onni keenya kan akka Baabaa Sheekamiin biroo fa'aan kanneen yeroo hedduudhaafis kadhachaadhaa turan hawaasni keenya hedduun isaanii dhagayaadhaa dhabuudhaan yeroo hedduu dhiisanis guyyaa har'aan tanaa walii galchuun isaanii dhagayameeti jira. Haala kanaatiin immoo uummanni hundinuu nuti tokko uummata keenyaaf dhaabbanne jechuun kakatanii guyyaa har'aan tanaa harka isaanii miskiina kennan gargaarra ni hojjannaafi mistirri kennaa lamba'u والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد والله على ما نقول شهيد. السلام عليكم. Haala namoota waliin daawwannee jirrutti uummanni magaalota Suudii Arabiyaadhaa keessa jiraatanii fi gaarreen keessa jiraatan marti isaaniitu uummanni Oromoodhaan nuti tokko addaan hin baanu rakkataa keenya haa gargaarru jechuun wal cinaa akka dhaabbachaadhaatis jiran mul'isan. Garuutu immoo dhiyeenya kanaatiif lolli Harargee fi Arsii jidduutti eegalame kun lola akkaan hamaadha kan ta'ee fi ijoollonnummaan Oromoo ajjeesuu namni afaan Oromoo dubbatu afaan Oromootiin osoo dubbachaa jiru Oromoo wajji ajjeesuutu mul'ata. Garuutu immoo akkuma aduwwiin nama keenya godhaadhaa jirtu kana ilaalee namoonni hundinuu waan nus ajaa'ibee jiruuf kanuma kan keenya godhu jiru aduwwiin isaanis kan keenya godhaadhaa jiruutu mul'ata jechuun uummanni Oromoo hedduu takka irraa gaddan. Lola kanarratti takka inni xumura argatuuf jechuunis guyyaa har'aan tanaa wayitaa hawaasni keenya dhaabbatanitti namoonni hedduun taate kana kan akkaan ajaa'ibsifatan. Miskiina dafqee bulusan mee maaltu isin tumsisame Harargee bakka buutan Arsii bakka buutan kan lola dura eegalees kan boodarra eegalees isin hundinuu Arsii bakka buutan Harargees bakka buutan dayyuusota baalaqee. Kana irratti haala kanaatiin kan dubbatan ijoollonni rakkoo hamtuu keessa jiraachaadhaa turanii fi akkasumas